Gaaga'amni siyaasaa biyya teenyaa furamuu kan danda'u marii biyyaalessaa haqa qabeessa dhugaa fi hunda hirmaachisu qofaani. Yaada marii waliigaltee mootummaa paartiin aangorra jiru dhiheesse ilaalchisee ibsa Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO irraa kenname. Waggoota sadeen dabranis ta'ee san dura Koongireesiin Federaalawaa Oromoo yookaan KFO'n gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa yeroo kamuu caalaa hundee gad fageeffatee fi hammachaa dhufe furuuf mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise akka taasifamu gaafachaa turuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf wayita muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gara taayitatti dhufan KFO'n cehumsaa milkaayaa itti fufiinsan gara dimokiraasiitti geessu gochuuf waltajjiin marii biyyaalessaa akka qophaa'uuf wixinee maappii siyaasaa rood maappii qopheessinee yaada ijaarsaa dhiheessinee turre. Dhihoo kanas qophii filannaa biyyaalessaa marsaa jahaffaa bara 2013 irratti KFO'n ibsa gaazexaawaa filannoon iftoominan qabnee fi hundan hirmaachifne dimokiraasii fiduu hin danda'u jedhee ibsa baase keessatti nageenyi fi tasgabbiin biyyattii akka mirkanaa'uuf mootummaan itti gaafatamummaa isaa akka ba'uuf yaamicha taasisnee jirra. Qaamanis ta'ee walgayiiwwan karaa miidiyaalee mul'atan kamiinuu carraa arganne hundatti fayyadamuun hoggantoonni KFO cehumsi gufataan biyyattii gara hokkora dabalatatti akkan kuffisnee fi biyyattii baraaruuf yaamicha marii fi waliigaltee biyyaalessaa taasifamuu yaamicha godhaa turree jirra. Yaamichi KFO'n irra deddeebiidhaan taasisaa ture dhageettii dhabee hafe. Filannoon bara 2012 yeroo dheeratus mootummaa fi qooda fudhattoonni filannichaa filannoo amanamaa fi haala mijataa uumuuf dursee mariin biyyaalessaa akka uumamuu fi carraa sanitti akka fayyadamaniif KFO'n yaamicha taasisee jira. Haala nama gaddisiisuun paartiin taayitaa dhuunfate yaamicha keenya fudhachuurraa paartii keenya ukkaamsuun waajjiraalee keenya cufuu fi hoggantoota fi miseensota KFO sadarkaarra jiran hidhuun deebii farraa kennee jira. Gaaga'amni siyaasaa hamaan waraana Tigraayin yeroo qabsiifamus KFO'n qaamoleen wal waraanan lameen waraana dhaabuun mariidhaan rakkoo akka furataniif dabalataan yaamicha godhee turee jira. Ta'us paartiin taayitaa dhuunfatee fi mootummaan akkasumas deeggartoonni isaanii yaamicha keenya akka gaariitti fudhachuurra paartii keenya dhiibuu fi duula miidiyaa ergaa sodaachisu if keessaa qabu taasisanii jiru. Dabalataanis yeroo mootummaan filannoo adeemsisuuf beeksisetti haalli qabatamaan biyyattii filannoo bilisaa haqaa fi fudhatama qabu geggeessuuf mijataa akka hin taane akeekkachiisee jira. Kanaaf marii biyyaalessaaf dursi akka kennamuuf gaafachaa turus ammas mootummaan yaamicha marii irra deddeebiin taasisnee turre fudhatama dhabsiisuun filannoo fakkeessaa KFO dabalatee paartiileen siyaasaa gameeyyiin keessaa dhiibamanii fi mirga bu'uuraa filattootaa dhabsiise itti fufe. Haala yeroo ammaa biyyattiin irra jirtu hubachuu akka dandeenyetti filannichi akka mootummaan jedhe nagayaa fi tasgabbii fiduu hin dandeenye. Yeroo dhihoo kana keessa ammoo paartiin taayitarra jiru barbaachisummaa marii waliigaltee biyyaalessaa labsuu jalqabee jira. Qaamonni hedduun beeksisni marii mootummaan baase kun barfatee jira jechuudhaan kufaa godhu. KFO'n garuu hafuusaarra ni ture jenne malee yeroo kamuu caalaa mariin yaadame kun karaa haqaa fi sirrii ta'een hoogganame biyyi kufaatirraa akka baraaramtu filannoo keenya. Kanaaf marii waliigaltee biyyaalessaa kanaaf haaldureewwan kanaa gadii guutuun barbaachisaadha. Tokko, waraanni seera kabajsiisuu jedhuun eegalame yeroo ammaa kana mata duree jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyyaaf jedhuun kallattii hundaan geggeeffamaa jiru hatattamaan dhaabbatee mariin biyyaalessaa hunda hammate akka godhamu ni yaadachiifna. Lama, marichi qaamota hawaasa idil addunyaatiin beekamtii fi deeggarsi kennamee fi akkasuma bilisaa fi amanamoo ta'anii garee kamiifuu hin loogne kanneen hunda biratti fudhatama qabaniin hoogganamuu qaba. Sadii, mariin biyyaalessaa kun garee mormitootaa hidhannoon sossoyan dabalatee dhaabbilee siyaasaa hunda haqaan kan hirmaachisu ta'uu qaba. Bakka bu'iinsa gareewwan kanneenii hawwachuudhaaf gufuuwwan seera fi nagaya isaanii tayan asumaan dhaabsisuutu irra jiraata. Afur, hidhamtoonni siyaasaa hunduu hiikamanii hirmaattota marichaa ta'uutu irra jiraata jenna. Xumura irratti gaaga'ama yeroo ammaa biyyattii mudateef ga'ee gaafatamummaa kanneen raawwatan keessaa tokko hanqina wal amantaa dhabuu hayyoota biyyattiiti. Kanaafuu maqaa marii waliigaltee biyyaalessaa qaama garee tokkoof looguun
mariin biyyaalessaa yaamamu irratti walga'iin hundan hirmaachifne yoo yaamame dandeettii walitti bu'iinsaa waliinii mariin furuu akkan qabaanne taasisa. Wal amantummaan akka laafatu qofa gargaaruu danda'a. KFO'n barbaachisummaa marii waliigaltee biyyaalessaaf taasifamu gaafachuun paartii hundarraa adda duree ta'us adeemsi marii biyyaalessaa karoorfame haldureewwan xixiqqaa kanneen hangan eeyinettii fi adeemsi marichaa haqa qabeessa yoo hin taane hirmaannan keenya hiikka dhabeessa adeemsi waliigalaatis bu'aa maleessa akka ta'u asumaan ni akeekkachiifna. Itti gaafatamummaa kana sirnaan akka baanuuf ummattoonni Itoophiyaa fi hawaasni addunyaa nu waliin akka taatan yaamicha goona. Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO Finfinnee